أشم أي أشم أي يا وي دبي الداتي بر دبينا الدان موقف دي قوي مران قوي مران قوي ما يخوتا ميخوتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبليين كيا وندي هيسنو خوتا مي بايت شير قرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان دفتن ها جرتو يسن جرتو دبين ججبا بو دبين ججبا يقول أزون كراستا قبو إيوتي خانما مولاتاتون الراجي سيتك قادي ما يسيتكم مولاتا بيتا قالتي أزون كريفينسيسا فولر رجيسون بربادا خنار مولاتا خيبرا تاي جودي مولاتو مانكي ياونار كادو إيجت أزون جيجيغا ديبسا مارة ديبسا جنينتي ilmaan abbaa gadaatu dachii qabate jennee inuu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مي سنمان جولين خيستو جولين نانو بيرو تأورمو شير قدامي هرر جيم برشيري تنالين بيتو شيري تنالي ولي قدو بي متمداتك الحمد لله رب العالمين وهندتونا شكرا جيمي خير ما في جنة شير مان تنوانا كشيك أبوتا غرتيون إسان توكو شير قدام بكا شيك أبوتا بري بلينا ركتو شير متنان قدام زيغالي دنگا شافي منگا شافي كدستي جلا شير قدام إسان دكاني إچي جلا شير قدام غارو متايو زوجرو الله يا رب يا حالك يا رب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما invite share guys يلا invite share ما دي مدردا دوبن رغم غيا ورين صوباني بيت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان دفتن دكيسن ما invite share guys جان إسانة إسرة كان سيل قلوم ما في بيكني ما الرجال شير قرن سيل مالف سبون ما زاني ولي سنكا يا لبنتي ما يسين أورموني شير قدادا ولين جادا دمدر دا دم هررجة كفوزون انتين دم أورموتو غوتو لالتو warri share gootanis galatoomada warri sharing godinis invite fi share kofozon intane invite illee goda sheyni dhufe utiga qoranne gabbuune sigale khaba khibba maltu deema jira maltu dhuga olulli deemu kun hangam takka dhuga malirra khae sigale as dhufe jenneeti gartee qoranneeti waan jiru dhugaa jirtu gurra isin buufna jechu irraddalaydan isin dhiiftan isin mirga khaysan sheeka abbuta wanni inni beeku maali information qulqullu caasaa isa fayyadame gurraan isin gahuudha jechu digale imma gartee federaal irratti soggiin dubbadduan waanin anarra dubbadde takka baati takka bood yo akkam ture baati takka boodattuma dhuftaa jechu dimma namicha kana amma duro dubbaddeetiin ture gaafa gartee inni wannajuu takka yaabo afaan oromollee dubbatu nama dhoorkee ijoollee afaan oromoo dubbattu hunda hojii keessaa yaasaa jira gurbaan dirdaawaa kunni jenna ay biyya Khadiir Jaawar bulchuu obboleeyso qaanfadhu naan jaan ayyee ni nuseesii gale arra garteetti dhuftanii gartanii jechu soo saniifuu waanin beekuu fi informationan qaburra isini daddabarsuufin dhufee dhimma dirdaawaa kanarratti gartee gaqqabnee dubbachuu qabnaa jechu sigalee gaqqabnee kun ammaas harargee qofaa miti isin hundaaf qaanidha gaafa muyyaale fudhatamtu harargeen gartee dhiiddeeti
muyyaalee abadan himnu harkaan baatu jettee jechuudha. Gaafa baaleedhaan nutti ol seenuu barbaadan abadan jettee Harargee dura lafaa ka'ee jechuudha. Arraas Oromoonni hundinuu gaafa Dirree Dhawaan bahuu deemtu, gaafa Dirree Dhawaan fudhatamuu deemtu, Dirree Dhawaan maaliif fudhatamuu deemti jettanii gartee Oromoonni hundi gamtaadhaan sigalee gamtaadhaan osoo wal qooduun ta'e sigalee teenyatuun gosaanuu wal fixxee amma gosa dur maqaan beeyni hunda kun abbaa gadaatti tolchanii baga waggaa maarreen sigee baga isaan biisiidha waa'ee gosarratti. Isin Oromoonni dachii teessanii falmachuu qabdanii jechuudha. Dirree Dhawaan teessanii, Dirree Dhawaan ta Wallaggaati, Dirree Dhawaan ta Wallooti, Dirree Dhawaan ta Jimmaati, Dirree Dhawaan ta Iluuti, Dirree Dhawaan ta Oromiyaa 11ti, ta Arsiiti, ta Baaleeti sigalee. Yoo Dirree Dhawaan baate si qaanawa malee Oromoo guutuu waliin qaanawa malee tagartee gosummaa wal qooddu tagartee wal jala yaatee wal arrabsitu mee namuma na jala deemee na arrabsu laale namuma hangaasaa jala deemee arrabsu laale mee numa laale caluma ji eeysa dhalatee eeysa numa laale sigale sabboonaa Harargee sabboontuu Harargee sigale soo kanneen dhiisi ifuu quban qaban biyya dhiisi ifuu quban qaban joolleen Oromiyaa guutuudha. Awwanniin ifi boonu takkaa ilma gosaan taane takkaa ilma gandaan taane ilma Oromootii jechuudha. Yoo Wallaggaan rakkoon dhuftee namni dura dubbatu ana, yoo Jimmaan dhuftee namni dura dubbatu ana, yoo Baaleen dhuftee yoo hara Oromiyaa guutuu hunda Matakkaliin dhuftee Walloon dhuftee namni dura dubbatu ana jechuudha. Isin hundi raganaa baatanii jechuudha. Soo saniifuu isin Oromoonni maal gootan sheer gootanii Dirree Dhawaaf sagalee taatanii jechuudha. Dirree Dhawaaf sagalee taatanii jechuudha. Sigalee saniifuu walii daddabarsaadha itti seennaa jechuudha. Mee duraan dursuudhaan maaltu maal tahee warroottan Oromoo keessan beeyne dubbii tana keessaan isinii ibsaa jechuudha. Dursa osoo waa'ee dubbittiin dabrin dura. Osoo waa'ee gartee namticha Dirree Dhawaa bulchuu kana gatte isiniin dhiqin dura mee maaltu maal tahee heer maal janiin egaa wanti sun heer isse jedhaniiti wanni takka UNESCO galmooyte jechuudha. Wanni sun Jabuutittiin kabajamne, Jijjigatti kabajamne, nama 30 barbaade jee baay'ata baasee namichi Khadir Jawar Khadraa Jawariin jaanani Khadraan Jawar sigale Dirree Dhawarratti nama wali qabuu ture jechuudha. Achirratti gartee galmi keessan asirratti isinii haajaaramu jee dhagaa bu'uuraa lafa kaa'eef jechuudha. Osoo Oromoon arraa Jijjiga dhayitee galmi keessanaa isinii ijaaramu jette galmi baagadaa Jabuutitti haajaaramu jee arraddachiin buqqoo jirti. Osoo galmi baagadaa gartee wantatti haajaaramu juu waalaikum salaam ziizo galmi baagadaa osoo Jijjigatti haajaaramu jee arra Oromoonni Jijjiga keessaa qaqqalamu jiranii jechuudha. Dheengadda hanga gartee namoonni fedhii isaaniitiin ka'anii bakka waan biroo dabalamanitti Soomalilaand isteenni tokko Oromoo guutuu wali qabdee xaraydee fiddee daangarra nuuna ku jirti jechuudha. Osoo arra nuti gartee daangaa keenya keessaa Soomalee takka buunee gartee wadallootiin garaa gurguddatuun tan hoogganoota Oromooti jettanii isin jala yaatan tun uleedhaan gartee akkamitti uummata nu keessa jiru jettee nama cafeetti jechuudha. Jalaa gubbatti rakkoo qabnaa jechuudha. Keessaa rakkoon nuti qabnu ta Harargee ta addaati jechuudha. Harargee bahaa afaan keessaa. Harargee bahaa jechuun haga ammatti magaalaa guddittiin qabnu. Waan ajaa'iba sitti ta'u. Mee magaaluma Harargee bahaa guddittiin hin jirtu jechuudha. Sigalee. Sadarkaa tana keessa jirraa jechuudha obboleeyyan. Osoon sadarkaa tana keessa jirruutti Oromummaan isinii wajji falmachuu jirra. Oromummaa jecha isinii wajji iyyuu jirra jechuudha. Namichi Khadraan Jawartuun fuuteeti kursii Oromoo 5 osoon Dirree Dhawaa'uun kennin, osoon Dirree Dhawaa'uun mallatteessin, osoon Dirree Dhawaa'uun godhin maal godhuu eegale. Nama afaan qabu, nama dubbachuu danda'u,
nama isa saaxiluu danda'u dursa haa maallaqaan bitee sigale hanga ijoollee yuutuubaraan baatutti maallaqaan bitee kaan gosaa walirra jaaree sigale dura oromoochi keessa jirtu tana tokkummaa isaanii caccabsu seenee jechuun hanga diiyaaspooraa minisootaa jiruun baatutti. Kadirmo saahibi kadirmo hulbata wajjin nyaannee guddanne halli malee akhi siinja sigale kadirda hoozi. Mucaa bar ganda keenya haajara maarreen dhalte haajara madiina dhalte bar saahibi siinja dhufe. Yaa hoggi ilaaltu nama guddaa sigale. Wanni inni haasa'u gartee waan siyaasaatii miti. Ichi wajjinalan ichi maarree taane ichi kubbaa wajji taphanne ichitti maarree tirkishoo barqaadi maamichi yoo wanti ture durriyyee maarree kadruushee maarree siinja sigale. Ummatuma akkamii sigale. Namummaan keenya Harargee kun ummatuma akkamiitu ajaa'iba takkaan sijjeessa jechuudha. So dura kana hunda walid dawwaleeti tokkummaa ijoollee dirdawaa tana caccabsu seenee jechuudha. Amma namoonni gariin saatanaa dhabamsiise nagaya boo saatanaa aangoo qabdi bar kursiin amaaraa bar gaafa Soomaleen bulchitu biyya san kaantibaan Soomaleedha kursiin amaaraa takka qofa bar arra kursii amaaraa lama godhee jechuudha Oromoo irraa muree. Takka saatanaa kenneeti takka ta duraan gartee seeraan jirtuuf sani amma lama kuno abba feetan gaafadha kursii itti aanaa hunda tan duraan Oromoon qabdu hunda khootaa Oromoo kursii 5 kenneen siin jechuu jira buleessu bakka beekamtuu bakka ijorraa waajjira investimentii arra eenyu bulch silaa khootaan ka Oromooti jechuu arra nama biroo hoogganu jira jechuu sigale arra nama biroo hoogganu jira jechuu. Namichi kun akkanatti gartee Oromoo tuffatee Oromoo caccabsuu ture jechuu Khadiraan Jawaartuun sigale kun Kadirii miti Khadiraadha malee sigale Khadir jechuun bar nama faana tolu nama gartee deemsa tolu haasawa tolu hujii tolu kana bar Khadir jechuu sigale tun Khadira malee sigale Khadira rabbinu qaddare malee sigale tun gartee wanti injamtu gartee beeruma Harargeerra guuran kana wajji walid dhaye jechuu dhiiraas tanuma akka beeraatti ichinu khaani memma community wanta Harargee laala warra Harargee filansan maarree baga gammadde khoree maarree keessa galte eenyu dhiiroo jennee hunu asinu fidan mayram maarree baga maytirkisho abo kun dhiira ta'uu noolu amma numeen hunu as fidan kaddo beeruma nu tarrisa dhiiraas kanuma akka beeraan nu tarrisanii so saniifu dhiira waan hin qabneef amma maal godhuu qabna Khadir kajuu kanarraa fuunee Khadiraa jennee kenninaafi jechuu maqaa Khadiraan tu wanni isiin goote kursii Oromoo tana fuutee itti shananuu sigale shana kursii shan guutuu Oromoo agabsite koota Oromoo fuute kan Amaarri takkaan kennin kan Soomaleen takkaan kennin kan warra dabuufaa warrachi keessaa kursiin qabne sigale gurraan baruudhaaf hiree Oromoo fuudhee kenne akkuma kun hiree Oromoo Amaaraa olii tan akka hiru jiru inni dakasanitti hiru jira jechuudha Khadiraan kun sigale yoona waan kana hijibe rabbiin tokkichina ragaadha. Isin hundi warrichi keessa jirtanii fi warri information qabdan warri waan sirna kana sirri keessa beetanii beetanii jechuudha namoota gartee oduu dhaga'uu faaree ta'uu malchiisaa jechuudha sigale so saniifu eega Oromoo tana facaasee fixe kaan gosaan facaasee fixe boodarra dhumarratti biyya gurgurutti as deebi'e dursa hannaan lafa qabate sigale hannaan eega lafa qabe maatii isaa hunda fuudhee simminto naqee obboleeyyanii jaartiidha maarree maatii isaa daldalan naqee cufti isaanii paasaboora baafatanii tattaan siinjan paasaboora biyya ala yoo xiqqis takka biitti wanni takka khikiritti jette xayyaararra jiranii jechuudha nama baay'ata ummataatiin sigale nama baay'ata ummataatiin beeraa akima fidatu jechuudha Ameerikaa sigale ummata gartee ummata asikke isaa dhawanii koriidara jaarraa miitirkishoo isinii tolchina maal isinii tolchina jedhanii asikke isaa dhawaniiti sigale ifi maal godhaniin vacation hajji dhaqan
sigali hajji bar namni dilii dhaqachuuf tawbachuuf rabbii isatti gartee tawbaa deebuuf dhaqa jennaan isaan vakeeshinaaf dhaqanii jechuudha sigali vakeeshinaaf dhaqanii jechuudha Faransaay Dubai faan diisi haa isaaniif Dubai faan bar isaaniif qa'eedha bar Dubai amma ummanni keenya yaa rabbi Dubai nageessi yeesunna rahaa lama agartee zuhrii boodarra buufate yaa rabbi tokkicha Dubai uma nageessi jee rabbi kadhatu kan isaan diisi breakfastii dhaqanii nyaatanii deebi'an breakfastiidha nama hanga takka quufte jechuu Khadiraantu sigal Khadiraan Jawaartamma Dirreedawaa bulchitu tun nama hangan takka quufee ifirratti albahee if wallaale jechuudha sigal dhiiroo namni Harargee ku walirra duulaa waliif kabajaan qabu mee haa bultu ummanni ni isaa arku dhiibattee haa dhuftu mee maaltu gartee nama dura baasee nu dubbisee jenneeti cal jechuu turre jechuudha sigale arra heeriisee fideetichi kabajee jechuudha first over maaliif heeriisee dichi kabajamuun barbaachise dachii Oromoo lafa Oromoo handuro Oromiyaa irratti heeriiseen kabajamuun maaliif barbaachise sigale lafa babal'ifannaan duraanis ni jirti ni beeytan Soomaloonnichi irraa fe'amee dhufu Somaliland dirraa makiinaan meeqa fe'amtee dhufte siinjan maalee isa yaatanarra maaltu maalte bar Dirreedawaa falmachuu yaanaa siinjan sigale Somalee guddoo hundarra fe'amtee dhufte siinjan sigale fe'attee dhuftee siinjan sigale achirratti eega gartee istaadiyooma keessatti enjoy godhan bar bakkimma dhagaa buuraa inni kaayakun bar paarkii Ali Birraa jalaa bar paarkii Ali Birraa Dr. Ali Birraa jechuun bar gaa Oromoo biratti waan inni ta'e isinuu ni beeytan warqii akkam akka ta'e boodarra Ali Birruma sanuun guututti gartee paarkuma tanaawu boodarra ugaasa Soomalee jijjiiraa fi jechuudha sigale ugaasa Soomalee jijjiiruu ta'a jechuudha so nuti namni keenya already dabeesaa fi nama saddeetaa fi biligaa dhalaa jalaan baane qofa taanee jechuudha sigale bara amma dhiira dhabaniiti gartee beeranuu filu jiranii sigale sigale saniifuu wanni isin godhuu qabdan wanni isin Oromoonni guutuun arra beekuu qabdan nuu dirmadha dirmachuu isin gaafachuu jirra jechuudha akka dheengadda gaafa jimaa nurraa muran akka gaafa dheengadda jimaa afaan nu qaban warra muka nyaatu jettanii nu kofaltan sanii miti dubbiin Dirreedawaa dubbii isin hundaati Oromoo guutuutti qaanawa namni Dirreedawaa dhaqee gaafa Dirreedawaadhaaf hooqiin jaarratiin hin jiru naannoo Oromiyaa guutuu keessa namni Dirreedawaa fayyadamee kara Jabuutiitiin Suudiin ce'in hin jiru sigale Dirreedawaa jechuun lafee duyda Oromooti bakka afran qalloo irraa biqiltee aabaawoo irratti hin dhaadannu tana Oromiyaatti hin dhaadannu tana bakki gartee abbootiin teenya dur itti nu abuuran lafa Dirreedawaa tanaa jechuudha Dirreedawaa fi Oromoon seenaa addaa waliin qaban silaa siidaan jaaramuu Oromiyaa keessatti gartee iddoo qabsoo iddoo beekamtuudhaaf kan siidaan jaaramu taate Dirreedawaaf jaaramaa jechuudha Dirreedawaa sana irra Khadiraan dabarsitee kennitee jechuudha gurbaan wallaalaan waa takka hin beekne qabalirraa fuudhanii kan namni barateef barumsan qabu mucaa isaa baratee maqaa isaa himaan qaani jeetiin usu jira malee gurbaa maqaa isaati university baratee fi gaafa eebaa inni dhaqee wanta khoofiyaa fi kaayeen beeka wallahi billahi tallahi wallahi namichi barumsa waa takka qabne maayimin sigale khagaraasaa malee gartee seenaa irran kaayyatin bara inni bulche Oromoon kursii shan dhabdee bara inni bulche gartee Oromoon gabrummaa deebitee gartee Oromoon gartee Dirreedawaan kennamtee osoo nama gartee Oromoof dhimma mutaate osoo nama seenaa isaatiif dhimma mutaate sigale arra gartee ozoon inni bulchuu joolleen Oromoo hujii dhabdeechi keessa rakkatte
Jolle Oromoo tuffatee qeeroo Oromoo ta'een gadda cabxee baytee sigale tuffatee mana hidhaanii dhannaqeetti itti murteessise qeeroo Oromoo saatanaa gabbaasee aangorra kaayee aangoo kenneefi jechuudha. Sigale ani siniifiin hima gartee namni tokko gartee ummanni OPDO kun nama warra faayidaa opportunistidha. Faayidaa isaanii arkannaan bineensa si gurguran. Boo biyya teenya isinni beeytanii bar nama akkam waraana kennamee biyya teenya mee nama akkam liqoon burgudan biyya teenya. Sigale hundi keessanuu ni beeytanii mee nama akkam liqoon burgudan. Biyya teenyatti namuma akkam liqoon burgudan. Sigale nama bira taa'u nama barandaa galu dayyuusa bakka irraa deemuu fi bakka itti deemuun beeyne bar waraana aboo abalu manurraa kennaa jedhanii bar hoggii waraana kennaan dhufte hoggii takka liqoon bar kennaan dhufte mee nama akkam kennu naannoo teenyatti akkas godhanii bar. Sigale dayyuusaa fi gartee nama humaan beeyne nama gosa gaarii hin qabne nama gartee bakka irraa deemuu fi bakka itti deemuu hin qabne sigale kana waraana kennanii bar biyya teenyatti. Hund gartee gaafachi dhaqee baratee gaddee beetti waan ati goote sirraa bahaa jechuudha. Wallahi naannoo keenyatti OPDO ta'uun keessaa waan argeeffatti akka gartee nama gartee amantii jijjiirrate qaaniidha OPDO ta'uun argee biratti. Wallahi ABO woboo kanaan beekaman sigale. Maal jaan hoggii waraana kennaa maarree kennaa miitirkishoo kennaa jedhanii asin nu keessaa nama bira taa'uu fi nama gartee humaan qabnee fi gartee wanna nafirraan dhalate kana qabanii dirqiin oosanii firraa kennanii jechuudha. Waan dabeessa akkanaati rabbi arraqa sababa qeeroo Oromootiin guutuu isii ta Itoophiyaa bulchitu sana guutuu isii sigale aangurra rabbi ol baasee jechuudha. Bakka iyyuu bar mees OPDO maqoma dhawattee dubbattu arke Oromummaadhaaf. Sigale bakka iyyuu soo kun dabeestichi wanni gartee dirre dhawa jaamtu gartee dhiiga isaa keessa hin jirtu. Bar sanuu amma tokko hafeefi bar haadire manguddoo tana akkam godhasiin jaa manguddoo tana fidee maallaqa kanatti darbee nyaachisee abiyyi bira dhaqaati yoonii fi gartee Khadiir Joowar nurraa tuqti. Hin garree waan deemu takka asii waan faarsee bulaan isaa oofu tokko faarsee bulaa mataasaa jaarrate yoo Khadiir Joowar nurraa tuqti. Akka dirre dhawaan Khadiir Joowariin ala jiraachuu hin dandeessu. Sigale akkas jechaa turanii bar. Sigale kitaaba seenaa isaa barreeffadha jedhee isaa kitaaba barreessu gaafa kitaabni abiyyi deemu san gaafa idaamuun deemu jiru san inni ni kee ya labbinti akka waan humna qabdu haatee kitaaban barreeffadha jedhee mataasaa kan Turkii dhaqee dhaabbatee dhufe filiilii san akkana godhaa ka'ee ganda keessa ogiinni cee abiyyitti gadi dawwaleetu wadala hudduu qabattee manatti hin deebitu jennaan hayyee gooftaa koo jeetu ol deebiisinya. Sigale so amma dawaan isaa eenyu Shimallis. Sigale Shimallis kuteewu jaanii aangorraa hojjetanuu jaanii gaa dubbiin hangam takka dhugaan beeynu sigale yoo inni sun dhugaa ta'uu baatte yaameettuma bar biirootti Shimallis nama seetee isa kanaati. Sigale bartanaafiin ganamaan Shimallisi fi abiyyi dachiin warqaa gurguratanii wanni injuu kunumaa keessa hin jiru dakatanatti aangoo qabaa jechuudha. Amma kursi Oromoo san deebisii hoggii jedhanii walgahii guuturra gaafannaan nama ammaa booda kursii tanarra deebise ammaan dachirraa arihe ammaan aangorraa arihe jee qiyaamaa kaayisiin jedhan. Nama kana hoggii ol naqu hoggii qoratuu deemu haadiree isaa tana guutuuf telefoonarraa gartee poolisoota rabbitti fedhe kanaan fattashiisiisee irraa guursiseeti sigale fattashiisiisee fidee gartee arrabsa oola jana akka waa wantiiti waa takkam fiddanii maarreen hangootanii mitirkishoon hangootanii jaajan sigale yoo waa takkam fidne mee telefoonaan ol laqe sagaleen teessuun gabbaatu Khadraa Jawar sigale mee yoo waa takkam fidne telefoonumaan walgahii teessan namni haaseenu hayyamiif
Sigal. Akkasitti abbuus kaadiree godhaa keessattuu Oromoo fa'a. Dirree dhawaan kilaastara afur qabdi Oromootiif. Kilaastara afur keessaa kilaastaroota jaldeessa jedhamu jira. Soomaleen itti dhufteeti gaafa Soomaleen bulchitu maqaan jaldeessa jedhamu kun Booranarraa dhufee nurraa jijjiirii jennaan Soomaleen adabadhaa jettee ariitee gaafa Soomaleen kaantibaadha. Qaallicha kanadha ifnaan ammoo qalaadamoo maal jee jijjiiree jechuu afaan Soomaleetti. Nama hangas takka seenaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru maqaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru jechuudha. Arra garuu ifaan ifatti gartee koottaa galma gadaa as ijaaradha. Aadaa teessan guddifadha. Biitti teessani seenaanis wantaanis teessani jee seenaa isaanii hojjeteefi sigale. Arra gartee Hararge irratti duulan taane bobbaayisaa jira jechuudha. Joollee Harargee ni beektan joollee isa saaxilaa turte hangam takka gartee wallaalaa kana jala godhee maallaqa nyaachisee hanga inni rakkisaa ture. Hanga inni cinqaa ture ni beeytanii jechuudha. Sigale. Arra warruma isaa jecha nama rakkisu san irra mana gurguree jechuudha. Dirree dhawaa guutuu. Sigale. Barnuti kun mana diiga jennee tutti ya biyya gurguruu dhufnee bar kanuma dirree dhawaa guutuu gurguruutu dhufnee bakka tashaxaalle uje. Sigale. Hay. Mee Oromummaa maalumaan Rabbi afaan nu qabe. Bar ugaasota hayyoota beeytotaatu gartee hoggii heeriisee san kabajanii fixan booda bakka takka geeffatanii walgahii addaraasha keessa geeffatanii bakka Mustafeen jirutti bakka Ordiin jirutti sigale. Hayyoonni sigale. Hayyoonni Soomaloota gaafatanii jechuudha. Hayyoonni Oromoochi jira. Abbaa gadaa kajaamuchi jira. Maarreen Oromoochi jira. Mitirkishoon Oromoochi jira. Sigale tun hundi afaan qabattee tetteessii jechuudha. Qadraan Joortuun hin dhiifture. Cufa manatti hirte maallaqatti hirte sagalee isaanii waraabde. Sigale hin dhiiftuu jechuudha. Sigale saniifuu akkasi konfidensi hin gaafata. Mee abbaan gadaa Oromoon Harargeen qabdu. Silaawa abbaa gadaatis hin qabnu haadireedha kan abbaa gadaa jedhanii oofan tokko. Sigale sun abbaa gadaan jaamu amma Harargeen namni qabdu isinii fi Rabbii tokkicha qofa isin warra na laalu kana qofa. Sagalee teenya tana sheer godhaa waliin nuugaa. Sigale Rabbiif jecha. Sigale hayyootan qabnu abbaa gadaan qabnu cufti wohuma fi butachuu liqimsu. Sigale mee gaafa Harargeen jimaa akkasin rakkattee namni keenya haga ammatti obboleeyyan kiyya nuu beeka. Nuti ijoollee dhalootachi beeka waan goonu dhabnee Rabbii tokkichatti iyyuu jira. Sigale waan goonu dhabnee Rabbitti iyyuu jira. Warri buqqa'ee sun hundinuu barandaa namaa jala jiru jira. Warri dheengadda gartee jimaa gurgurachuu dhorkanii buqqisan sun guutuun barandaa jala jiraachuu jiran. Harargeen tun gartee Harargeen bahatun Harargeen lixalleen ciroo qabdi magaalaa gudditti. Ciroo qabdi. Saniifu mee Harargeen baa magaalaa guddoo takka hin qabnu jechuudha. Gaafileen Oromoo takka mee hayyoonni Oromoo mee hayyoonni Harargee tokko gaafii takka kaasee jira. Mee abbaa gadaa qabnaa jettanii abbaan gadaa tokko gaafii Harargee kaasanii jira. Mee manguddoo qabna jettanii Sheekh Maarree Baaba Miitirkishoo Milliyyoo jettanii jala horiitanii mee gaafii Harargee takka. Maquma kiyyaa ilmaan kiyyaarra isiniif biyya bulchaa magaalaa gudditti Harargee takka naa kenna jee sheeytichi tokko gaafatanii jira. Sigale jech aboo bar dhiira laali qeensi balaa ifaan bar nageenyi bu'uu qaba. Sigale waraanni dhaabbachuu qaba. Namni keenya dhumuun qabu dhiira hidhamtee tetteessu laalibo. Sheekoti qeensi Amaaraa tana faa laalibo. Qaallicha sheewwalloo kan wanti irraa kaasan sana ambar waan isa kaasaniif hin beeka. Waan Amaara gartee bakka irraa dhufee mormeef kaasanii bar aangorra. Mee sheeytichuma tokko laa Harargee keessa. Mee sheeytichuma tokko. Sheeytichi waan guddaa darastichuma tokko. Qalubbuu waa gaafatu gartanii. Mee abbummaa qabeenyaa tokko waa gaafatu gartanii. Harargee fi waa godhaa jee.
Harargee keessaa dhufe. Sigal aboo bar ijoolleen kutaa biroo bar hospitaala jaaraa jirti maal jaaraa jirti sigal investimentii keessatti hirmaachaa jirti nama isaanii gurmeessanii bar oromoota sigal guutuu gurmeessanii oofaa jiranii keenyammoo abbaan gadaa taa'ee gosa lakkaawa jimaa kana quufe ilkee keessaa shwa wanta if guuraati sigal ilkee keessaa jimaa guurachaati maarree ichitti gaafa maarree gadaa maarree capoogi mitirkishoo milliyoo gostee abaluu jira ite ala bultee kun ala jaama mitirkishoo kun ala rafee ala jaama kun mana rafee mana jaama kana sii lakkaawa taa'e asiin gartee Soomalee hayyoonni Soomalee maal gaafachaa jira sin ajaa'ibsiisu lalayoota Soomalee kan bar waan takka diina keetillee dinqisiifattee warraa barachuu qabda dhufnaan gartee walgahii dhufnaan arra Khadiir kanaa fi wanti bakka takkatti arkannee mijaanii dira dhawaa gaafatanii hoggis dhagaa bu'uuraa nuu keessu malee hin deemne jedhanii dhagaa bu'uuraa kaayyatanii jechuudha amma ganaachitti dira dhawaan tasaaniiti galmabbaa isaanii heeriisee jaaratanii ganaachii gartee heera isaanii nama barsiisan biite tasaaniiti sigale biite tasaaniiti jechuudha kanammoo Oromiyaa hunda keessatti as facaasanii waan Oromoochi keessi jirtu Oromummaan fi yaamtu tana maal godhan sigalee as facaasanii jechuun karaa Haramaayaati fi gaara mul'ataa kana as facaasanii hanga jala dhufanitti sigalee saniifuu obboleeyyan kiyya ijoolleen Harargee dammaqa mee dammaqa rabbi sodaadhaa dammaqa ummata nama dammeessee ifi riba deebee taanee bar gaafa duraa dagartee Oromoonni nagaan tattaasan dammeessine Oromummaa tana walitti hiine teenyaa riba jechaanee bar maali qiyaamummaan nu qabat maali gaxaantummaan sigale maali abbaan gadaa keenya gartee maaliif hin dubban hayyuun keenya maaliif hin dubban bakka bu'aan keenya maaliif hin dubban sigale nuutu faca'u amma warra Khadraa joortana fa'a mormuu jira jechuudha angosatiisan tanaaf gosaan diigeeti biiroo tana keessatti hojjettoonni kun gosa wal cireessiin jedhan sigalee hoggi ijoolleen ichi information kennitu an koree jiddu galeessaa koree shanan keessaa nama dubbisa sigalee waan gandee xixiqqoo tana keessaa warra isaa wajji dalagu koree shanan keessaa nama dubbisa wallahi billahi ummata kana hundaa'u diigee kursii Oromoo kamii kennite jenneeti horeen teenye irridduullee dadhabne kaabnaan jansi namichi ijaa gurra dhabee siin jan quufee Khadraan joortuun sigale amma Harargee bar maqaan iyyaamnu bakka bu'oota Harargee hundi dhalaa waan ta'eef kanaas Khadiir joorozoon hin taane Khadra jijjiirre jechuudha akkasumalee abiyyiin gammadu waan ta'eef Khadra jijjiirre jechuudha kanaas maqaan isaa Khadraan joortuun sigale ummatuma Oromoo kana gurratti qicattu siin jedhan ati Oromoo taanaan afaan Oromoo dubbannaan si majalaa hun dubbatu siin jedhan saatanaaw dhabamsiise mitirkishoo dhabamsiise saatanaaw aangoo hereef guututti saatanaa'ii hoogganaa jira sigale takkaa gaafa ambiti bulchituu Soomaleen dhugaa sun amma Dirredawaan ama shanitti jijjiiramu inni amma ama shan qofa boodanii kutaa sigale Kota Oromoo takka namni dabarsee kenne isa malee jiru gaafa dhaabba feeta yoo kursii tanatti khaasan siinjan baaraddaa'e maraate siinjan sigale utaalee qiyaamaan taate sigale so saniifuu Oromoonni biroo sagalee teenya tana nu dhagaya keenya kun sabboonummaan guutteetii gartee waloo quban qabu sabboonummaan tun bar yoo si guddatte vaayirasii sittaati Harargee irratti hin arga sigale Harargee irratti hin arga sabboonummaan guuttee keenya kun gartee waluu quban qabu sabboonummaa keessa bar gosaa wal qoodu jira adda wal fudhatee tattaa cufte aboo mana eenyu wal geenya mana maarree wal geenya kaarra mana gosa isaanii dhaqanii baay'een gaddi Harargeen sadarkaa tana gaddeebu
harargeen dheengadda gartee michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirraa dhaamsa hoo gahiini Oromoota maraan jettee gartee Oromoota maraaf waamicha goote agoobara tokko jalatti sigale kabbadaa fi Mahammad hunda qorii takka keessaa wajji nyaachifte arra huggii fi qorii takka keessaa wajji nyaachuu dadhabdu gosaanisii wal qooddu gartee ifittiin qaanfadhe dhugaa uumaan ju'u wallaale humna qabaadhee ummata kana gartee manguddoo gandarra yaatee ijoollee imoon jaartee maallaqa amma warri gosaan Oromoo adda guuru kun beeki maallaqumarraa nyaachuu deema malee wallaahi gosa tanaa quban qabu beekan gosa tanallee hin fayyadu bar warri gosaan harargee ciru kun warri gosaan harargee adda guuru kun maallaqumarraa guurachuu deema intala maarree ilma meetirkishoo maallaqarraa to'a siile eega maallaqa guuttati booda kuta abalu damiin abalu garaad abalu maallaqa keenya fuudhee kute aslii nu dhaqqabi fara aslii faddawwala barrakkinu masaanitu anattu dawwalatanii nimatanii bar dura doktara silitti himan ammaali gosa himattu san keessa yooniin hin jiraanne sigale anna beekanii ana badan gosan ta'u sigale ana Oromoo guutuudha sigale saniifu sadarkaa tanarra jirra isinummaan sagalee teenya tana sheernuu godha ijoolleen Oromoo tanaannoo biroo dhimmi dirra dhawaa dhimma keessa waan ta'eef sigale gartee waliin nu dhaqqaba waliin nu gayaadhaan isiniin jedha amma yoo na jalaa sheer godhan gosti isaaniitti dawwalti jechuudha maaliif gurbaasan jalaa sheer godhan maali gurbaa gosa teenya arrabsu jira bara namma qeequttiin jira bar guutuu bar gosti guutuun ta'isaatiis waliin gurguramu jira gosa tiyyaa fi tasallee walumaan gurguramu jira kanumaanan isaan hundaaf falmu jiru sigale kanumaanan isaan hundaaf falmu jiru keenya kanan na dhawanii jechuudha sadarkaa sanirra jira sadarkaa gartee mataa ol qabannii dubbachuu qaanfanne bakka aan Oromoo tiyyatana qabadde Oromoo guutuu sagalee ta'uu filadhee jechuudha maaliif yoo gaddeebitee kanaa sagalee taate kun gartee intala teenya irra duulta gurbaa keenya irra duulta jee ichi as dhufee garee jaarratee natti as dhufaa jechuudha yaa rabbi lubbuu barakkatti dubbannu wallaallee barobbuleeyyan amma kadraa joortana gosummaa gartee biyya alaa tana gartee kawalin dubbifnee jira yoo ati kadraa joortana tuyte sigale garuu beeki gosti kadraatunii fi anis walumaan gurgurachuu jira sigale walumaan gurguramu jira bar Oromoo guutuu gurguramu jira bar diredaan kunnaan bar guutuun Oromoo kuttee bar sigale afran qallo jechuun bar paarlamaa Oromoo jechuudha paarlamaan Oromoo sun kuttee bar sigale hay nuti maaliif galmabbaa gadaa jijjiga keessa dhayne jijjiga teenyaa bar osoon nuti dammaqin jijjiga nu harkaa kuttee jenne iyyuu jiraame arrammoo osoon nuti laallee garruuti dammaynee laallee garruuti diredaan kutu jirti jechuudha sigale diredaan kutu jirti jechuudha qaani osoo Jabuutiin amma teenya nama hunda beeka ta Oromooti sigale osoo Jabuutii dhaynee nuti galmabbaa gadaachi jaarra jenne kam nu godhan osoo Jabuutitti galmabbaa gadaa jaarra jenne sigale amma bakka dire dhawaa kana khoturbaandiin seentuunii fi bakka qulfi hunda bakka amma kilaastara jaldeessa jaanii maqaarraa jijjiiran kana beeki qulfiin dire dhawaa ichi ummataaf kennee jechuudha soomaloota kanaaf kennee jechuudha inni aangoo isaa malee Oromoon tun ilma keenya achirra jira miitirkishoo teenya hudduu teenya achirra jira siin jetti hayagaa ilma keetii achirra jira haa gurguratu mirga qabaame namni gartee jijjigaa ukkamin nu harkaa baati jee waywaachuu jira namni gartee yaa rabbii khaaliqa jijjiga kamit deebifne jennee yaadu jira
qoy hoggi dhufee dirra dhawaa handhuratee hoggi si fuudhe Oromoo guutuu tuffatamee beekadha. Khadiraan Jawaar Oromoo guutuu tuffatamte. Ani isin guutuu fi waamicha godha malee Harargeen kophaa waamicha godhuuf hin jirtu. Akka jirru waan beeynuuf sigale akka jirru keessoo keenya waan beeynuuf bar namni garaan dhukkubuu fiigee dorgommiin seenu fiigichaaf. Maaliif garaa keenya keessa beeynu gosummaan nu ciran gandummaan nu ciran maaliin nu ciran sigale. An waa'ee gosummaa tan amma duraan irraa dubbadde waajjira Shimallis gaafa intala caaltuu isaanii tanarra duulan nama Harargee Minnesota tanaa fi Suudii tana hundarraa hanga biyyatti manguddoo Shimallis afeere. Sigale wanni kun waajjira Shimallis irraa haatiyeetiin ijoollee teenya keessa hundaan itti himee dadhabe dhiise. Harargee gosa dhiisiiti sigale Harargee biratti Oromoon hundi tasibbeena bineensinuu ka isibbeena sigale. Or Harargee kasi gaarii Harargee kasi wal jaalattu Harargee kasi wal kabaju tana gartee gandummaadhaan maalummaadhaan walirra kaasanii sigale. Saniifu gurgurallee ta'uu beeyta namichi gurgurallee yoo ta'e gurguraa himachaa jiru gorsi inni himatee nama shawwadaa jiru tabirooti gosa fedhe himatu. Namni tokko eega Harargee keessa dhalate waan Harargeen qabdu wajji qaba sigale. Garuu awwanniin isin hinjuu wanniin isin kadhadhu hujii isaa dura haa dhaabbannu gosa isaati maatirqishoo isaati wanni nu hanga hin jirtu sigale. Gosti isaa bineensallee haa ta'u an dhimma kiyyaa miti gosa abbaa fedhee haa ta'u gochi isaa maalii waan si fayyadaati waan waloon dhaabbannee mormuu qabnu moo waan waloon dhaabbannee deeggaruu qabnu jechuu haalaallu sigale. Mee kaabinuma dirra dhawaa waan isin keessa jirtu nama qoradha obboleeyyan kiyya waan gurbaan kun ittiin Oromoo jiru sanuuka islaamatti assalaamu alaykum marri yaa obboleessu sa dhugatti namni assalaamu alaykum jee wal arrabsu nuyi namni assalaamu alaykum jee shira dalagu nuyi maaluma taane dhugatti dhiiroo abaarsa wayin nu jira du'aayii godhachuu qabna rabbii keenya firraa kadhachuu qabna wallahi rabbii keenya kadhachuu qabna. Namicha kana yoo laalte bakka ustaanni kasaan jiru lafatti hujii isaa yoo laalte akka inni nama godhu akka inni itti gandaan nama godhu akka inni itti gartee gosaan nama ciru namni tokko bara Oromiyaa irraa dhufee dalagaa achi keessatti harkachuu hin danda'u bara. Yoo ati ilma dirra dhawaa taatee dalagaan barbaadettee dhufte gosta misiin jaajanii gosa isaa duuba qoradhaa jaajan sigale. Saniifu nuti gosa sarraa dhimma hin qabu bineensallee haa ta'u anirran kaan Soomalee ta'e Amaara ta'e dhimma kiyyaa miti Harargee dhalatee ilma Harargeeti zaaset naagayaadha. Garuu an kaniin mormaa jiru hujii isaati jechuudha. Hujii Khadiraatii mormaa jira sigale. Hujiin isaa arra nu fayyaddimoo nu xiqqeessitimoo nu bal'iftimoo nu guddifti hujii Khadiraa duraan dhaabbachuu jira jechuudha. So wanni Oromoon beekuu qabdu yeroo hunda kan mormamuu qabu sirna sigale. Sirna inni oofu hujii isaa waan inni Oromoo irra geggeessu waan inni dirra dhawaa irra geggeessu sigale. Kanaan mormamuu qaba malee dhimma isaati abbaa fedhee haa ta'u gosa fedhee haa ta'u rankaayyan sun dhimma mataa kiyyaatii miti jechuudha. Saniifu tokkummaadhaan waan kana dura dhaabbannee akka milkooyne waan kana ammatti haansil goosifnee sigale. Amma sigale gaafiin hayyoonni keenyaas gaafii kaasuu qaba. Gaafiin Harargeen deengadda dirra dhawarraa qabdu deebii harkattee gaafiin adaree biyyoorraa qabnu deebii harkattee gaafiin jijjigarraa qabnu deebii harkattee sigale. Oromoonni guutuun nu duuba dhaabbadhaa nu gargaaraa sigale. Nuti nu facaasanii jiran gosaani. Nuti gartee addaan nu facaasanii nu bittinneessanii jirani bar jaarsaa jaartii gosaa ummata gartee waliin jaalalleetii jajee waliin ciisu gosaan adda hiikanii jiran keessa sigale. Saniifu wanni godhuu qabnu
hujii jijjiiruu qabnaa jechuudha. Dubbachuu qofa, iyyuu qofa, hojjechuu qofa osoo hin taane hojiidhaan Qadiraa Jawaar irratti Harargeen eenyu akka taane mirkaneessinee agarsiisuu qabnaa jechuudha. Yoo namicha kana ofirraan dhoorkine karaan nu banamee jira. Yoo namicha kana har'a gartee waan kana kaansil hin goosifne dhagaa bu'uuraa san fuunee fuula isaatiin hin dho'in wallaahi ganaa salphatu ta'is. Ganaa dabbaa hudduu jaartii ta'e gubbaa dhagaa bu'uuraa sii kaa'u teessisoo malee. Yoo isiin dabbaa bareedaa qabaatte kun dabbaan dabbaa soo maleeti Oromoon itti maluun qabdu jettee gana dhagaa bu'uuraa irra sii kaa'u teessi Qadiraan Jawaar. Irraa dhumaan sii himu jira jechuudha. Irraa dhuma salphina keetiitiin sii himu jira jechuudha. Biyya jechuun haadha jaarti. Sigalee. Saniifuu biyya teetiif yoo lolanne waan keetiif yoo lolanne waan keetiif kaatee tokkummaadhaan yoo duran dhaabban wanni ati gartee nama ja'amtee gartee lakkaawamtuuf madaalamtuuf hin jirtu jechuudha. Kanaa booda adda faffacaanee walirra duulleetii miti tokkummaadhaan falmannaa jechuudha. Tokkummaadhaan falmannaa jechuudha. Maaliif ajandaan kun amma ka'ee fi ajandaan kun eessarraa ka'ee eessa dhumuu qaba? Xiyyeeffannoon keenya sabarrattiisii miti dhagaa bu'uuraa kan isaan kaa'an irratti ta'uu qaba jechuudha. Sigalee. Arra dheengadda ummanni miskiinni Soomalee Puutulaandi fuuteeti olii tanatti haru jirti namni tokko dubbate. Soomaleen Oromiyaa keessa guutu Harargee keessa guutu Soomalee takka tuyinee nuti. Osoo takka tuyinee qiyaamaan nun qabattu. Akkami saba nu keessa jiru tuyitan. Akkami maarree nu keessa jiru tuyitan. Sigalee. Jara kana nuti wajji guddanne ni beeyna. Isaaniif sareen tokko yoo dura xiqqoo kattichi utaalte ganaa kiiloomeetira meeqa si jala utaalan. Sigalee. Ija diimtu beekan yeroo hunda isaan amala isaanitti. Sigalee. Saniifuu ummanni wahi qabnaas maarree sheeka qabnaas maarree qabnaas hin jiinaa wanti hundinuu bitamtee jirti. Namichi bitee jira. Kaan ilmaan isaa simmintoo keessa naqeefi amma qaayoo barabbari jettan tokko tokkoon hin isinii hima. Ilmaan shee abaluu akka simmintoon aggadu jiran. Ilmaan shee abaluu viizaa biyya alaa fudhatanii dachii gurguratanii bashannanu jiran. Galee tokko tokkoon hin isinii daraaddaru jira. Garuu nam fayyadu jeetiin dhiisa. Yoo mudatte garuu itti fufnaa jechuudha. Saniifuu wanni amma isin hayyoota maarriyyoo miitirkishoo baabaa meelliyyoo jettanii jala horiitantuun hundi bitamtee jirti adeemu. Wanni ati qabdu miskiinota wal qofa qabnaa jechuuti. Wal qofa qabnaa jechuudha. Wal qabannee wayyaanee uni moonee jechuudha. Qadiraa Jawaar qoqqee tana dhiise. Sigalee. Nuti gaafii teenya nuu deebisaniif eeyna. Nuti gartee ganaadha gartee arranumaatu ilma keenyaatu. Angorra dhufee Qadiraan Jawaartuun gartee ilma keenya wayi arra gaafiin teenya deebuuf teessii eeyna. Inni biyya guutuudha gurguree jechuudha. Maalumaaf galmibbaa ichi ijaaramuun maaliif barbaachise? Heriisee galmi guddaan maaliif ichi ijaaramuu barbaachise? Waa'ee jijjiga keessa maaliif galmibbaa gadaan ijaaramne? Sigalee. Jabuutii keessa maaliif galmibbaa gadaan ijaaramne? Sigalee. Saniifuu wanni godhuu qabnu wanni beekuu qabnu nuti yoo wal taane yoo tokkummaa qabaanne abbaan fedhe nu roorrisuu danda'u. Abbaan fedhe nu roorrisuu danda'u. Gurran kennina warra isin dura dhaabbatuu fi warra gartee waan kanarraa isin faalleessuudhaaf gartee gosaan isin dhufan gandaan isin dhufan irra guddaa gartee mucaa biyya teenyaati mucaa qaxanaa teenyaati wajji dhalannee guddannee kubbaa wajji taphannee maarree amala akkanaa qaban uummanni dirreedhaa kun amala isaanii keessaa sii galee. Waan akkanaati yoo si gayyaanis dhiisi. Kanneen akka fedhanaa jiran warri mi'aa dachii beeku nuyi. Hai. Adeeroo baruggii Harargee baa magaalaan guddoon isii sayyattee ijoolleen bahana ijoolleen naannoo Oromiyaa tabiroo na gaafatte bar mataa kana ganna cabaa bar isaan jaare. Hudduu Qadiraa Jawaariin jedhamu mee isaan jamee naa hima. Hin jirtu jechuudha. Saniifuu namicha kana dura dhaabbannee mormuun
Oromoo guutuu fi gartee deebii taati yoo waan kana milkaawan dhageeffadha viidiyoo tiyatan ol kaa'e yoo waan kana milkaawan tattee aantu moyyaaleedha an dhugumaan siima yoo arra diradootti soomaleen kan milkooytu taate ganamtiitti aantu moyyaaleedha beautiful city magaalaa teenya bareedduu diradawaa jedhanii duro gurguddaan isaanii hundi poosti godhu jira jechuudha already waan lafatti haasawan xumuratanii jiranii jechuudha namichi gartee ifuuni gurgura kun aangoo saatiif kanuma akka abiyyi aangoo maraate siigale boo namni bar aangoo caalaa saba saatu isaa caalaa bar seenaa saatu isaa caalaa bar aangoo ni dhumtii bar ish maali moqon aangoo bar borurraa buuta bara abaluu bar gartee bara waan akkanaan nuu ta'e bara abaluu bar kanaan nuu ta'e bara abaluu bar milkii tanaadtu diradawaa dhufe jettee ijoolleen ganda keetii hundi kattiin dhaadattu ijoolleen kubbaa hojii taphachuu turte hundi kattiin dhaadattu goota malee akka namni mataa sittiin gaccabu akka namni mataa sittiin qaanfatu sigale namni waa yaadu namni waa beeku tokkoon godhuu jechuudha saniifuu harargee dammaqi ati ma jaawar farra duulta sigale jaawar farra duulta meeta olii sanittuma dhiisiyo ganduma kee keessatti ifirra duulime nama ifirra duulee if mo'atee nama biroo duula teetumaa ifi injifadhume sigale mee magaaluma gudditti takka uummadhume sigale tamisoomaatu nagaya ta horiidarii nagaya bar jarri waa harkateeti horiidarii irra godhachuu jira mee ati maalirra horiidarii godhatte shayxaanni si haa horunjuu mee maalirra horiidarii godhatte mee diradawaa dur gartee addunyaa tanarraa akka Suudii yaanitti kutaa biroo hundaatti yaani biyya quufaa biyya gartee namnitti yaa'ee fooqii irraa ijaaratu arrabar mangallaa shayxaanaa fakkaatti sigale mangalluma shayxaanaa tanaa fuudhanii maaliif tunuu asteeysii jedhanii gurguranii bar gaafii ugaasonni yookaan abbootiin gadaa heeriisee gaafattee abbootiin gadaa Harargee fi jettu maaliif gaafachuu dadhabde gaafii sheekotiin Soomalee gaafattee maaliif sheekotiin Harargee gaafachuu dadhabde waay nuti maal sodaan maaltu afaan nu hidhe isaanuu gartee konfidensii waan fedhan gaafachaa jirani nuti maaltu gartee akka gartee gaafiin dhiyeessine maaltu nu godhe amma Shaashamanneen dhuftee magaalaa teenya guddoo haa taatu jedhanii yoo dhagaa buuraa haan dhugatti dhagaan buuraa sun har'achi ni jira dhugatti yoo Jimma keessa fuudhanii haanichi ni jira Naqamtee keessa yoo haanichi ni jira hanga nuti du'oo asumarraa nu laalaasi gale arra wanti gartee sabii Turkii firra keessa san sigale akka waan rifeensa qabu sabii Arabootaa tan Turkii irra haanii maallaqa ummataatiin firra haayee dhufe san filee arra gartee mataa ol qabattee Khadiraan Joowar diradawaa gurgurtee sigale hay barboo nuti oggii dhaadannu barra nuti ana ilma diradawaa jennaa bar hay maaliin dhaadannaa ugana hay diradawaa jechuun bar nama Oromoota guutuu haqatti qabaan siin jee bar nu qofaa miti sigale saniifuu Oromoonni naannoo biroo nu wajji dhaabbadhaa nu bira dhaabbadhaa waan kana hanga milkooytutti hanga gartee galma geessee wanni kun hundi ichi haate gaafiin jijjigaa ka'uu qabdimma qeeroo fi qarree Harargee keessattuu dhage yoo ati haate Oromoon biroo irratti gargaarti yaa dhamaatota sigale yoo ati lafaa haate yoo ati onnatte eeysa khuttan meekhee shamarran keenya faan onneen teeysan sibiila eeysa khuttan maaluma taatan sigale hin kuntuutan yookiin inni sirra taa'ee jimaa afaan guuttatee taa'ee biiftuu maarree jee qasiqa wanta si godhu kana isin hin kuntuutanii khayfal maddu yaa wasaiticha diradawaan fudhamtee jettanii Khadija khaddoo jee yookiin inni jimaa quufee sirra ciqilfatee taa'u kana sigale
Sanifu wanni isininju wanni isin kadaddu lafaa falmadda mirga keessa. Falmadda mirga keessa yoo isin falmattan Oromoonni biroolleen nu gargaaraa jechuudha. Nu cinaa dhaabbataa jechuudha. Sigale sanifu dirre dhawaa heer isen abadan ichittin jaaramu dhagaa buuraa sanillee fuudhaa darbaachirra. Bobar gartee shiraatu deema maarree deema miitirkishoo deema jennee barkan kan namni keenya cafa qabu kan namni keenya Soomalee keessattuu Soomaleen bannu wajji nagaan ta'e isii bar. Sigale osoo likkiitti garsiifne sigale arra wanni sun hin taatu beekadhu. Bakka deemtutti Oromoo yoo jaamte ati kabajamta. Bararra khutaa hundarra barra Oromoo caalaa bara Amaaraa fi Tigree hunda kabajamaa bar. Ish Soomalee keessa bar jara kanaan nurra kabajamaa bar. Ibeeytan ijoolleen karaa biyya Arabaa kana faayaatan. Eenyu kabajaa harkata. Sigale maaluma rabbi nu godhe. Maaluma rabbi nu godhe koyi nuti. Hay guyyoo asumaa boonya guyyoo asumaa iyyina amma miira keessa galeetiin jira live irraa bahuun qaba. Ummanni Harargee salphina mana teessee simattu kana dhaabi hansittiin nagaan jiraadha.